harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jechuun barbaada. Xiqqaa fi guddaan keessan. Eeyyanii yedduu kana immoo bannee jirra. Nu of oolchaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu waa tokko isinitti himuun barbaada. Mi warri haaraa dhuftan viidiyoo kanaaf yookaan chaayinaala keenyaaf maatii jaalalaa ta'uudhaaf warri haaraa dhuftanii viidiyoo keenya dhaggeeffattan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a haala asirratti argitanuun subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'a jenna. Eeyyen warri yaada adda addaa yookaan immoo kaameeraa keenya gargaaruuf feetan kunoo toorri bilbila keenyaa asirratti ni argama. Toora kallattii yoo barbaadan toora WhatsApp yoo barbaadan kunoo asirratti argama jechuudha. Itti aansuudhaan egaa akkuma beekamu abbaan giddii Facebook kiyyaa na dura adabsiisee jira jechuudha. Namtitti wangoon sun jechuudha. Namtitti wangoon yookaan immoo dullattiin jechuudha. Facebook koo kanarratti adabsiifteerti jechuudha. Sababa qaallichatti kana suuraa sii gadhiisee asumaan hammas illee egaa akkuma beekamu engeddaa Facebookiin koo inni guddaan na dura adabamee jira dubbataa akkan ture ni yaadatama. Haa ta'u malee guyyaa lamaaf naa hiikamee ture. Ji'a fayyaa adabamee ji'a fayyaa qeleenxoo ture jechuudha. Ji'a tokko booda naaf gadhiifamee naan guyyaa lama osoo hin gahin jaarsattiin mataa cereeddaamaa kun jechuudha. Har'a immoo eda immoo jechuudha. Eda viidiyoo suuraa isaan gadhiise suuraa isaa wayii gadhiise suuraa kan an gadhiise kana kunoo suuraa isa kana garuu akkan itti naada beeknoo dhala jechuudha. Hammas ji'a fayyaa ol fuudhee irra ka'e jechuudha. Maal kun moortittiin hin jedhe kun Feesbuukii dhumaallee hin ciiftutti. Jaarsa ajooftuu jechuudha. Ha'uuzu bila Feesbuukiin illee isii hin jaallatu jechuudha. Maark illee hin jaallatu qaallichattii kana jechuudha. Moortittii nama. Jaarsa booliin addaa ta'e jechuudha. Jaarsa saphiin booliin si addaa ta'e hadha lubaatee tokko kira sirbitu kanatti iyyuu kunoo akka nu goote jechuudha. Kanatti kunoo ji'a fayyaa kaa hardii qeleenxoo jala gallee jirra jechuudha. Galatasaa. Ejjen egaa Facebook kiyya toora ittiin na argachuu dandeessanu gara sanaan na hordofuu dandeessu. Warri YouTube baay'een keessan gara Facebook ittiin na argattu jechuudha. Yeroo liinkii isaatti irra kaa'e achirraa argattu. Itti aansuudhaan Facebook ni haaraa ani fayyadamaa jiru kunoo isa asirratti argitanu kana jechuudha. Fu'ee Neymar kan jedhu kanaanii adii ergadhaa jechuudha. Warri Facebook isa kaan jala jirtan jechuudha. Gara sanaan egaa hanga ji'a tokko ammas qeleenxoo seennee jirra waan ta'eef na of oolchaa jechuun barbaada. Eeyyeen egaa laayikii tuqu hin dagatinaa. Maaliif yoo Facebookiin illee dhabame kanaa wal arguu dandeenya jechuudha. Yoo umuriin jiraate namni asumaan wal argamti re. Egaa YouTube'n keenya galata isaa ni jira kunoo galata keessaniif galata Rabbii jira. Harraan geessanitti osoo laayik gootanuu osoo walii dabarsitanuu zachi godhattanii jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa jenna. Egaa itti aansuudhaan har'a waa lama isiniif qabadhee dhufeen jira. Waa lama wantan isiniif qabadhee dhufee waa'ee jaarsattii abbaa giddii ofiin jettu kanaa fi waa'ee ittan darbaa dhungoo yee biyyaa dhungoon alana ol baameetu raayyaa fa'i banatame hormaappii kiisingii wal godhamuu waan eegale tokko isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Raajii dha rabbii nan saalfadheeni. Mee dursa waa'ee kiisingii boodarra isiniif dubbadhaa waa'ee jaarsattii moluu kanaa jechuudha asirratti isinii dubbachuun barbaada jechuudha. Mee Rabbii rasuuleedhaati jaarsi sadarkaa kana namni guddaan sadarkaa kana irra jirtu yeroo kana yeroo isiin jechuudha duddi dhukkubeena jedhutti yeroo duddi dhidhiibamee mooqa dhugee ijoollee ilmaan ofii barsiifatee gorfatutti tookirraa waan inni jedhee sirbu Rabbii jedhaatii naaf ilaalaa ka'aatii በጣም የሚገርም ነገር ነው። ባየና አጃይባ jechuudha. Jaarsi yeroo kana abbaa koo ta'u jechuudha. Abbaa giddii jechuun akka uummata jimmaatti jechuudha. Abbaa giddii jechuun nama kabajamaa fi nama cimaadha jechuudha. Nama waggaa 60 olii hanga 70 sadarkaa 80 olii keessa jiranudha malee abbaa giddii kan jedhaman ulfinaan araara jaarsa araaraa abbaa maatii 2 3 4 jechuudha. Abbaa ilmaan 6 7 8 jechuudha. Nama akkasitu
har'a inna fuulii Dubaayii jechuudha ruuza quufee jaarsi illee deebi'ee yeroo inni gad jedhee biyyoo haadhutti waan nama qaanfachiisu jechuudha. Mee jaarsattii dhumti gufuun kun jechuudha. Anni rabbiidhaati. Waa ofitti qabdii sin meeqa akka yeroo tokko Tigree kana biraan dhaqan ni dhaqan argaa. Tigree wajjin kan jedha natti fakkaata. Tigree kana tasa alatamoo Tigree immoo waan ta'e qamarsiisee natti fakkaata. Maasila sigaa eessa dandee godhaa miti yeruma ciiseetu mayyuu istaayilii Tigreeti kun. Tigreen duruu mayyuu bar yeroo wayyaanee jechuudha. Ilmaan Oromoo keenya wattaadarri achi keessa jiraata Tigraayin keessa. Fokkisaanis bareedaanis achuma keessatti iyyuu ofitti qabdee haa xooftee harraabbachuu beektii wayyaaneen jechuudha. Akkuma kana iyyuu Dubaayin keessatti harraabbataa jirti jechuudha namtichi tortoraa kana jechuudha. Kun amma isaa dandeetuma utuma kennanii fi rabbii rasuuliyaati. Dandeetuma godhaa. Maal kun jettaan maal jedhan afachaa. Ami afachaa xiqqoo afachaa beekarra. Maal kun jettaan jiraa. An kan na ajaa'ibe. Wallahi yeroo baay'ee gaafii natti ta'a. Barjaarsi abbaa koo ta'u kun maqaa isaa dha'uuf nan salphadha nan qaanfadha jechuudha. Namticha kana maqaa tuqu garuu isatu of xiqqeessa. Abbaa ta'uuf jedhattee gabarcumaaf ulfina. Jedha Oromoon yeroo mammaakuu. Kun kuulloon Jimmaan keessatti guddatte jechuudha. Dur gadi yaate jechuudha. Rabbii rasuuliyaati mee nama Jimmaa keessaa namni akkanaa ni jira yoo jettan haraam aleekum warabbal kaabaadha. Namni Jimmaa namni akkanaa jira. Namni safuu nama guddaa dagatu nama guddummaa isaa dagatu Jimmaan keessa namni akkanaa jira. Tokko argitanii beektu yoo maraatuu ta'e malee. Wallahi yoo maraatuu ta'e malee nama Jimmaa ta'e namni safuu hin qabne safuu gattuu akkanaa hin jiru wallahi kakadhee isiniif malu. Bahaaf dhiya Jimmaan jedha isiniin jira bara. Akka biyya keenyaatti jaarsi akkanaa nama walitti araarsu ilmaan ofii gorfachuu barsiifachuu qaraasifachuudha kan nuti beeknu nuti akka aadaa Jimmaatti jechuudha. Kan uummata Jimmaatti kan nuti beeknu kan abbootii keenya irraa qooddanne barannes kana. Yoo mataan nagaan taane garuu dhugaadha kana ta'uu danda'a. Mataan nagaa miti jechuudha. Kunisiin kun kafaadha moo jaanjiroodha moo kuulloodha jechuudha. Eessa yaadee maqaa Jimmaa bakka buutii kun hin jedhamu. Jimmaa akkamitti bakka buuti? Ifama mi'a Jimmaan akkamitti bakka bu'uu dandeessi kun rabbiidhaati jarana. Itti aansuudhaan kan si kanaa jechuudha qaallichatti moortuu kana jechuudha. Waa isii dubbachuu dhaqanii na jibbisiisaa yoo na qaanfachiisaa yoo. Jarrunuu wal nyaachuu jammarteetti yoo akkuma asli likkii isaa itti meechuudha. Kan dubbachuun barbaadu. Eeyyen laayikii tuqu hin dagatina. Mi'a amma waa xiqqoo si waa gabaabduu daqiiqaa lama sadii yoo isin dhaggeeffachiisa. Inni immoo waan ajaa'ibaati jechuudha. Yaa Rabbi eessuma godhu qeen basak yaara galfadhaan jedhee maan hin jirana. Kan na ajaa'ibu jechuudha. Yaa Rabbi eessuma godhu qeetuma basak jedheetuma yaara galfadhaan jedhee maan Mimi al tokko kottaami al tokko meekii sin yor godha rabbiidhaati. Akkam akkamitti olumaaf yor godhaata. Maa kun jettan jira. Ana ishee. Maal jettu mee kana yaa ilmaan Oromoo kotta alana uffatuma itti baasiitiin beekoo uffatuma itti baas wallahi laazim baas maa rakkoo maalii qaba baasiitii utuma waloo jedhaa maa rakkoo maalii qaba ree nuti si kaara galfannaa nuti hin qabne kuni kaara galfannaa oo isin walaallee kam nama inaaffisa sanaayyuu inaaffaan kilbili na godhana maaliif jechuudha tu ana ta'e yoo jechuudha anis akkuma isaa kana tuun ta'e tortoraa abbaa keeti. Baay'ee si maaliin jedhe kuni boo maalii jireenya nama jibbisiifti yaa akhi. Dhuma dhalaa malee yookiin shamarraa malee akka namni jiraatu nama gootii jechuudha. Kanaayyuu tortoraan takka iddoo argeen beekumatti fakkaata. Takka shamarraa argeen beekun akkanaa kun isaa harree fi isaa wajjin guddatee mindeekoo. Maa kun jettaa inni sin halkan wal cabacabaa bultan nuti hin ga'u maamaaf miidiyaarra wal fidduun jedhe malee. Silaa ta'e immoo walumatti baasaa wal albaasaa kayyachee maal abbaasii
جرامي أنتم ذكراتي والله ده كنا جسا ولا جسا أكو مالي كم مالي بوكن يا كي كم جري نجيب سنجري مالكم سفو أورم ما عندك تاني يا بيا مال أنا أقول باتني ولا جتشو من أنت بنجروم نجارتي سني يا ربي نجانو باسي ببرس أماكن والله سالفة لك أنفاني الرئي بايك أنفاني كجرنا عنده بدوبان باجي سوم بربادو إتيان سوران وري فيديو كنا دعوتن لايكي أصونتك إن كيسام بينا وري مو كاميرا كينيا بيا دادا تكت أبتة جرو ورابطاتو مجرى يجرا ملله أما ليه مو ورابطة جرا كاميرا كينيا كاميرا كينيا كان كاليسا مو دينجد سنيف قد إيسي كنو سكريني كان رأي سنيف كا توك تنيسي أنتو يجرا كاميرا كينيا كان دباين كيسا تواتي يجرا كان نقر غارو بربادة مو يادا نو كن نقر بربادة واتسابين كينيا وانتو أدادا أسرت نيرجما لايك شير بداتي هالكان غاري